Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa koodha amma yeroo oduuti oduu waliidhaan Abdii Waaqbayyanaa. Gabaasa qorannoo sa'a 24 darbeetiin namoonni 459 dhibee COVID-19 qabaman. Itoophiyaatti sa'a 24 darbeetti qorannoo laaboraatoorii namoota 7,319 geggeeffameen namoonni 459 vaayirasichaan qabamuu ministeerri fayyaa beeksise. Namoonni 13 ammoo lubbuun darbaniiru. Namoonni haaraan 358 yoo dandamatan waliigalaan namoonni 8,598 dandamataniiru. Itoophiyaatti waliigalaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 20,336 ga'eera. Yeroo ammaa kanas namoonni vaayirasichi irratti argamu 11,380 ta'uu ministeerri fayyaa ibseera. Namoonni 185 yaala cimaa keessatti argamu. Lakkoofsi namoota lubbuun darbanii ammoo 356 ga'eera. Hooggantoonni ABO fi hidhamtoonni siyaasaa har'a jechuun hagayya 2020 mana murtiitti akka dhiyaatan ibsame. Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennesaa Ayyaanaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawud Abdataa akkasumas Caaltuun Taakkalaa guyyaa har'aa mana murtii godina addaa naannawaa Finfinnee Sulultaatti akka dhiyaatan beekamee jira. Shakkamtoonni galmee Hamzaa Booranaa jalatti himataman 9 mana murtiitti dhiyaataniiru. Hamzaa Booranaa, Yaalmoo Warqa Saffaa, Taamiraat Huseen, Sabbooqaa Qaaritee fi Geetuu Tarrafaa dabalatee 9 yeroo ta'an 8 jala dhaabbata Johaar Muhammad jedhamuun kaleessa waaree booda mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa dhaddacha Ramaddii Yakkaa Araadaatti si'a 4ffaaf kan dhiyaatan yoo ta'u qorataan poolisii yaada ragaalee 27 funaanuu isaa beeksiseera. Manni murtichaas mirga wabii shakkamtoonni gaafataniif ajaja laachuuf guyyaa har'aatti beellama qabateera. Duulli lagannaa geejjibaa Oromiyaa keessatti waamame biyyoota ollaa irratti hanqina kuduraa fi jimaa qaqqabsiisee jira jedhu. Gabaasni VOA irraa argame akka addeessutti Oromiyaa mara keessatti sochiin geejjibaa wiixataa kaasee akka dhaabbatu taasifame sun bulchiinsa naannoo Somaalee fi biyyoota ollaa kan akka Jibuutii fi Somaaliilaand keessatti hanqina jimaa fi kuduraa qaqqabsiisuu isaa Addees Chokkol gabaasee jira. Kunis daandiin cufamuu irraa otoo hin taane konkolaataan minibaasii magaalaalee walitti dhiyeenya qaban gidduu deddeebi'an sochii hanqisuu isaatiin ta'uun ibsamee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa Artist Hacaaluu Hundeessaatiif sirna yaadannoo qopheessee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa goota sabaa Artist Hacaaluu Hundeessaaf guyyaa kaleessaa sirna yaadannoo qopheessuu isaa beeksise. Artist Hacaaluu Hundeessaa sagalee abdii, tokkummaa, nagaa fi haqaa kan ture ta'uu qophicha irrattis ibsameera. Sabaaf dhalatee sabaaf kan wareegame mootorri qabsoo Oromoo Artist Hacaaluu Hundeessaa erga lubbuun isaa darbee amma guyyaa 40 ta'ee jira. Keeniyaatti miseensonni maatii 48 dhibee COVID-19 qabaman. Keeniyaatti miseensota maatii tokko 48 irratti vaayirasiin koronaa argamu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Miseensota maatii kanaa keessaa nama tokko qofaatu seenaa imalaa qaba jedhamee maanguddoo umurii waggaa 80 dabalatee miseensonni maatii hundi vaayirasii kanaan qabamuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Miseensota maatii kanaa keessas namni umurii waggaa 61 sa'aatii 24 keessatti lubbuun isaa darbuus himameera. Keeniyaatti hanga ammaatti namoota vaayirasichaan qabaman 23,873 keessaa lubbuun namoota 391 darbee jira. Dhohiinsi jabaan guutummaa Beeruut raase keemikaala amooniyeem naayitireetii mankuusaa keessa ture irraa maddee jedhame. Keemikaalli kun waggoota 6 darbaniif mankuusaa guddaa magaalaa naannawaa buufata galaana biyyattii jiru keessatti kuufamee turuunsaa dhohiinsa hamaa biyyattii mudateef sababaa jedhamee komatamaa jira. Balaa kanaan hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 100 ol ta'an yoo du'an 4,000 kan ta'an ammoo miidhamaniiru. Erga dhohiinsi kun uumamees namoonni 300 caalan mana malees hafanii jiru. Oduun qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatoomaa.